Akkam jirtu kabajamoota fi hordoftoota maatii biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaa isin haa ga'u. Itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kallattimaan gara mata duree oduutti yoo isin dabarsu oduun jalqabaa. Guyyaa kaleessaa kirkirri lafaa bifa haaraan naannoo Affaarii fi naannoo Oromiyaa lafoota daangessan irratti bal'inaan mul'atee jira. Yookaan immoo dhaqqabee jira. Guutuu oduu kana qabadhee jira. Oduun itti aanu humni qilleensa Itoophiyaa odeeffannoo dogongoraa argateen haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatiin ijoolleen Jaalmarroo kibba baha Oromiyaatti bakkoota garaagaraatti haleellaa waraana mootummaa irratti yookaan loltoota mootummaa irratti raawwataniin injifannoo argachuu isaanii beeksisanii jiru. Guutuu odeeffannoo kanallee isiniin geenna. Oduu biyya alaatiin Ameerikaatti abbaan seeraa ajaja pirezidaantii Tiraamp lammummaa dhalootaan argamu hambisuuf dabarse dhaabsisee jira. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroollee qabadhee jira. Guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun jalqabaa. Bakkoota naannoon Affaarii fi naannoon Oromiyaa irratti waldaangessan hedduu irratti guyyaa kaleessaa kirkirri lafaa bifa haaraan uumamuu yookaan mudatuun dhagahamee jira. Akka odeeffannoon gamasirraa ba'e ibsutti daangaalee naannoo Oromiyaatii fi naannoo Affaariitti bakkoota garaagaraatti guyyaa kaleessaa kirkirri lafaa kan dhaqqabe yoo ta'u, bakkoota kirkirri lafaa itti dhaqqabe kana keessa Awaash 7 kiiloo, magaalaa Matahaaraa fi naannawa ishee keessattuu gandoota naannaa magaalaa Matahaaraa hedduu irratti reektar iskeelii 4.9 kan galmeesse kirkirri lafaa akka dhaqqabe gabaafamee jira. Fageenya magaalaa Matahaaraa irraa kiiloomeetira 11 irratti kan dhaqqabe hanga magaalaa Adaamaatti kan dhagahame akka ta'e gabaafamee jira. Gandoota baadiyyaa naannawa magaalaa Matahaaraa hedduu irratti kan dhaqqabe yoo ta'u, miidhaan dhaqqabsiise lubbuu namaatii fi qabeenya irrattis akka hin jirre odeeffannoon gara irraa baate ibsitee jirti. Ta'ullee onkoloolessa dabre irraa jalqabe yoo xiqqaate naannaa kanatti baatii 5 irra deddeebi'uun kirkirri lafaa dhaqqabaa jiru kun sodaa guddaa naannawatti yookaan hawaasa naannichaa irratti uumee jira. Kirkira lafaa guyyaa kaleessaa dhaqqabe kanaan miidhaan dhaqqabe jiraatu baatus yoo xiqqaate baatota 5 dabran keessatti kan mudataa ture miidhaa qabeenya namaati irratti akkasumas manneen barnootaa akkasumas hedduu buqqisee yeroo ammaa kana rakkoo guddaa hawaasa irratti uumee jira. Sodaa kirkira lafaa kanaatiin hawaasni kuma hedduun lakkaa'amu yeroo ammaa kana naannawa itti jiraataa ture yookaan qe'ee itti jiraataa ture irraa ka'ee baqatuudhaan rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa jiraachuun himamaa jira. Gargaarsi gahalleen gahaa fi hin jiru jechuudhaan yeroo garaagaraatti odeeffannoon gamasirraa ba'u ibsaa jira. Hawaasni baqatees komii dhiyeessaa jira. Oduun itti aanu abbootiin gadaa Karrayyuu har'aas eessa akka geeffaman hin beekamne. Shawaa bahaa aanaa Fantaalleetti miseensonni tuuta gadaa Karrayyuu akkasumas jaarsoliin biyyaa lakkoofsan 20 ta'an amajjii 2025 humnoota mootummaatiin hidhamuun yookaan butamuun beekamee jira. Abbootii gadaatii fi jaarsoliin kunniin hanga har'aatti eessa akka geeffaman hin beekamne. Abbootiin gadaa Karrayyuutii fi akkasumas jaarsoliin kun hanga har'aa eessa akka geeffaman beekamuu dhabuun yaaddoo guddaa hawaasaa fi maatii isaanii ta'uun beekamee jira. Akka hawaasaa fi maatiin jedhanitti bakka qaamoleen kun geeffaman beekuudhaaf tattaaffii fi barbaachi guddaan taasifamus hanga har'aatti itti dhaqqabuun hin danda'amne jechuudhaan yaaddoo guddaa keessa akka galanis himanii jiru.